Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak hunda keessaniyyuu. Egaa waggaa waggaadhaan naannesseetti sinaa deebisu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii goshootu iddoo jirtanitti nageenya rabbii isin bira haa jiraatu. Akkam Ramadaanni dadiidha, shoomaan badiidha jenna yeroo biyya yeroo xixiqqoo jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa arrawaa tokko isin garsiisuuf deema. Warreen keessattuu nyaata hojjettan wanta yeroo hundaa keessumattuu warri biyya arabaa jirtan ifxaara irratti araboonni waan kana sirrii barbaadanii kanaan isin mul'isuuf deemu. Muhalabiyyaadha. Muhalabiyyaa hojjechuun maybe waan salphaa ta'uu danda'a, garuu karaan ittiin salphatuu fi karaan ittiin dafanii yookaan hojjechuu danda'an hunduu karaa adda addaatiin hojjechuu danda'a. Dhamee xariiqa kiyya isinitti garsiisa. Hanga xumuraatti na waliin turaa isin jedha. Kana waliin dhaaru kun aanan fireeshiidha. Aanan azraqii haa ta'uu aanan paawudariinis ni ta'a jechuudha. Ani garuu kan fayyadamaa jiru aanan fireeshiidha. Kunoo mulhabiyyaa ni beektanii isa kana direesimis kana amma immoo kun daakuu isaati jechuudha. Bismillah. Egaa amma waliin dhooftu hanga inni isinii furdatutti waliin dhooftu tokkichi naan ga'u ittiin dabalaa. Hundi keessanuu namoonni beektan ooyiruu tokko salphaa isinii ta'uu danda'a, garuu namoonni hin beekne ni jira waan ta'eef bismillah xiqqootti dabaluuf hin deema. Akka xiqqoo furdatuuf jechuudha. Ibidda isaa wanni miidiyeem gootanii jala xiqqeessitanii jechuudha. Jala xiqqeessitanii akkanatti waliin dhooftanii kallattii adda addaatiin akka hojjetamu ni beeka. Karaan ani itti hojjedhu karaan isin itti hojjettanis gargar ta'uu danda'a. Garuu bifa kanaan hojjedha. Hundi keessanuyyuu wanta hojjechuuf yaaddanii hin beekne jiraate koomentii jala yoo barreessitan hojjedhee isinii gadhiisuu ni danda'a. Kanaaf waa barachuun gaariidha. Maalumaafu namaaf dalannaa osoo hin taane ofuma keenyaafuu waa hojjechuu beekuun ogummaa qabaachuun egaa baay'ee barbaachisaadha. Inshaallah rabbiin soomana keenya hundaa nurraa haa qeebalu. Waggaa waggaanis naannessee ittiin haa deebisu. Egaa kana fakkaata. Hin xumuramne ammallee irrumatti waliin dhaa jechuudha. Ibidda isaa jala xiqqeessee miidiyeem godhee jechuudha. Baay'ee akka wanni hin taane maaliif yaa bilchaatuuf osoo hin taane haa sirriitti wal fudhatuu fi waan jaayiza ta'e jechuudha kun. So waan akkasiiti. Muhalabiyyaan isa kanaadha. Akkasii obboleeyyan kiyya kana hojjechuuf deemna. Hanga xumuraatti na waliin turaadha. Akkas ittuma fufaa na waliin turaa. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota amma kunuu kanatti qopheessee jira. Baay'ee bareedeera. Amma inshaallah qodaa isaatti buusna. Bismillah. Hanga xumuraatti na waliin turaadha. Bismillah. Kun na jalaa xiqqaate isa kana madaamiitii yaa kenna baay'ate waan ta'eef
kan keetiin jedhinaa isin immoo dhara keessan hin dhiistanii. Egaa na waliin turaadha. Akkanatti booda firiijiidha kan keettanii itti dabalaa gatii irraa hafaa jiruufi. Isarra jige kanarraa xaragaa hin dhiphatinaadha. Wanni isaa balleessitee waliin geette hin jedhinaa. Rakkoon hin jiru irraa xaragama. Akkanatti tolchuu ni dandeetta waan ta'eef. Amma isa kana biraadhaan kaasaa. Paartiin itti aanu wanni kana kunu wardaa kanarra kaa'attanii akka bareeduufi garuu kan biraas kan irra naqamuu malu ni jira. Ammaaf isan qabu innis maal tureeyyuu dagataara maqaa isaa. Egaa kana fakkaata. Kaasaan immoo waan biraa hojjechuufi isatti kireem karameellaadha kan hojjedhu. Isallee na hordofaa isinii gaddisa. Kunoo ammayyuu ni bareeda. Mahlabiyyaan kiyya kana fakkaata. Yeroo qorree akkamitti akka mi'aawu warreen isa dadhabdan bareechitanii beektanii ammallee na waliin turaa.